Hello everyone, welcome back. Today we are going to learn how to do job interview for security guard or labor worker. Baga dhuftanii kutaa irraa kanaan immoo maal barachuu deemna? Gaafiif deebii yeroo hojii seennu yookiin immoo interview jechuudha. Yeroo hojii takkatti qaxaramuu deemnu. Keessaafuu hojii eegduudha yookiin immoo akkasuma hojii humnaa kan fedheyyuu gaafilee gaafatamuu mallu akkasuma deebisuu mallu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Isaan koomanii ta'an kan yeroo hojiilee kanneen hojjechuuf deeman gaafatamuun hin oollee fi deebii isaanii kan waliin barannu ta'a jechuudha. Many people feel nervous during the interview, but don't worry. In this video, I'll teach you simple English question and answer that you can use to pass job interview confidently, okay? Namoonni hedduun yeroo interviewdhaaf seenan gaafii yeroo gaafatamuuf seenan hin baaragu, irrifatu waan jedhan hin beekani. So wantoota kana akka hin taane yookiin immoo akka wanti akkanaa hin uumamne, leessaniin akkanaa yookiin barumsi akkanaa waan nu barbaachisuuf kutaa kana keessatti kan gadi fageenyaan irratti xiyyeeffannu ta'a. Sababa gaafilee kanneen wallaaluutiif yookiin immoo deebilee gaafii kanneenii wallaaluutiin hojii dhabne yeroo dheeraaf lafa kan teenyu ni dhagahama yookiin namoota adda addaa ni dhageenya. So kanaaf warreen waan akkanaatiin rakkachaa turtan videoon kun isiniif furmaata ta'a jedheeti yaada. So stay with me until the end and let's start learning together. So amma xumura video kanaan hojii turuudhaaf yaalii godhaadha. Haa eegallu. Hello, what is your name? Hello, what is your name? My name is Hatik. Where are you from? Where are you from? I'm from Ethiopia. Why do you want to work as guard? Why do you want to work as guard? I like to protect people and property. I'm strong and responsible. I like to protect people and property. I'm strong and responsible. Do you have any experience in security work? Do you have any experience in security work? Yes, I worked before as a guard in a company. What do you do if you see something suspicious? What do you do if you see something suspicious? I stay calm and report it to my supervisor or manager. Can you work at night? Can you work at night? Yes, I can work day or night. What will you do if someone tries to enter without permission? What will you do if someone tries to enter without permission? I stop the person politely and ask for ID or permission. Why should we hire you? Why should we hire you? Because I'm honest, careful, and I take my job seriously. Thank you, Hatik. Thank you, Hatik. Thank you very much. So, interview kana ture, afgaafichi yookiin immoo interviewin kana fakkaata ture. So, wanti amma goonu maali? Gaafileen an gaafatamee fi deebisaa an itti kanne. So, mee gaafilee kanneen gadi buunee waliin haa ilaallu. Jalqaba irratti wanneen an gaafatame maali? Maal la gaafate? Hello naan jedhe. Dura yeroo walitti dhufu nagaa wal gaafata. So hello naan jedhe nagaa na gaafate. What is your name? Maqaan kee eenyu jedhe na gaafate jechuudha. Erga nagaa na gaafate booddeedha. So san booda ani maqaa kootiin itti hime jechuudha. Maqaan koo Abaluu jedheetiin akkuma barreeffama agartan kanatti itti hime jechuudha. San booda maal na gaafate? Where are you from naan jedhe. Where are you from? Kuma dhageessan sanii jechuudha. Where are you from? Dafnee yeroo jennu where are you from? Akkasis ni jedhama. Where are you from? Eessarraa dhufte ka jedhu na gaafate jechuudha. San booda an maalin deebiseefi I'm from Ethiopia. Bakka irraa dhufte itti himta jechuudha. Akka barreeffama kanarra agartutti. San booda wanni inni gaafate interviewer jechuun nama interview si godhu jechuudha. So asirratti komentii jalatti gaafiin an gaafatame takka applikantii jechuun maalidha? Applikantiin namicha hojii san galfatee eeggataa jiru jechuudha. So interviewerin immoo namicha interview san si godhu hojii san si seensisuudhaaf jechuudha. So gaafiin itti aanee dhufe why do you want to work as a guard naan jedhe. Maaliif hojii eegduu kana akkaan dalaguu barbaadu na gaafate jechuudha. Maaliif barbaaddaa naan jedhe hojii kana hojjechuu. Hojii nageenyaa yookiin immoo eegduudha kana jechuudha. So maalin jedhee deebisee fi I like to protect people
namoota eeguun jaaladha. Okay? Nageenya isaanii jechuudha. And property akkasuma qabeenyas eeguudhaan jaaladha. So I'm strong ani jabaadha. And responsible akkasuma itti gaafatamummaa nama fudhatudha jechuudha waan hundaafuu. So kanaaf hojii kana barbaada jedheetiin deebiseef jechuudha. San booda maal na gaafate? Do you have any experience in security work naan jedhe. Do you have any experience hangaasii maal jechuudha? Muuxannaa ni qabdaa jechuudha. Experience muuxannoodhaa mire. Do you have any experience muuxannuma ta'e iyyuu kan ta'e qabdaa jechuudha in security nageenyaan kan wal qabate jechuudha. Security work yeroo jennu hojii nageenyaatiin waan wal qabate muuxannaa qabdaa jedhee na gaafate jechuudha. Okay? So maalin deebiseef? Yes jedheetiin ergaan deebise booda hafuura fudhadhee waan hin godhe yookiin muuxannaa kiyya itti himuu deema jechuudha. I worked before hojjedheen ture duraan as a guard in a company. Okay? Dhaabbata keessa hojjedheen ture dhaabbata wayii tokko keessa maal godhe hojjedheen ture ka jedhu muuxannaa koo himeef jechuudha. San booda maal na gaafate? What do you do if you see something suspicious naan jedhe. Wanta shakkisiisaa wayii yoo agarte maal gootaa ka jedhu na gaafate jechuudha. Ani immoo akkana jedheen deebiseef. I stay calm. Okay? Kan dura maaliin godha? I stay calm. Nan tasgabba'a. Okay? And report it. Nin gabaasa jechuudha. To eenyuuf hin gabaasa? To my supervisor. Okay? Supervisorii kootiif hin gabaasa or manager yookiin immoo hoogganaa kootiif hin gabaasa jechuudha. Akkas jedheen deebiseef jechuudha. San booda maal naan jedhe? Can you work at night naan jedhe. Okay? Can you work at night? Halkan hojjechuu dandeessa? Jedhee na gaafate. Deebiin koo maal ture? Yes, I can work day or night. Guyyaas ta'e halkan hojjechuu nan danda'a ka jedhu fedhannaa koo agarsiise jechuudha. Okay? San booda gaafiin isaa itti fuftee jirti. San booda gaafiin isaa akkana jedhu turte. What will you do if someone tries to enter without permission? Okay? Maal jedhe? What will you do? Maal goota? If someone tries to enter, namni yaalii yoo godhe jechuudha. Tries to enter seenuudhaaf yaalii yoo godhe without permission hayyama malee yoo seenuudhaaf yaalii godhe ati maal gootaa jedhee na gaafate. Asirratti gaafiin kun kan waa'ee nageenyaa qofaan wal qabatu jechuudha. Okay? So, what will you do if someone tries to enter without permission jedhe? So, ani maalin godhaa jedheetiin deebiseef akkaasii gadii kanattiin deebiseef. I stop the person politely. Namicha afaan nagaatiin hin dhaabaan jedheen. And ask for ID. Waraqaa eenyummaa isaatiin gaafadha. Or permission. Okay? Yookiin immoo hayyama inni qabu gaafadha jechuudha seenuudhaaf. Okay? San booda maal na gaafate? Why should we hire you? Why should we hire you? Why should we hire you naan jedhe? Maaliif si qacarra yookiin si qaxarra naan jedhe. Maalin deebiseefi? Because, okay, sababni isaatis jedheen eegala. Because I'm honest, careful, and I take my job seriously. Asirratti sababni isaa I'm honest an nama amanamaadha kan duraatiin jedheeni. Careful, nama if eeggataadha jechuudha waan hundarratti if eeggannoon hojii koo dalagaa. Okay? And take my job seriously. Hojii kootirratti hanjamaan hin jiru yookiin qaldiin hin jiru akka gaarittiin hojii koo, okay? Akka waan guddatti ilaala. Sababa kanaafin, okay, akka na qaxartan barbaadaa jedheetiin itti hime jechuudha. San booda namni interview na godhu interviewerii thank you Hatik naan jedhe jechuudha. Maqaa kiyyaame galatoomi naan jedhe. Ani immoo maalin deebiseefi thank you very much. Atillee galatoomi jedheetiin deebiseefi jechuudha. Atis hedduu galatoomi jedheetiin galatoomfadhe jechuudha. Nama galatoomi siin jedhe ati immoo deebistee hedduu galatoomi jechuu ni dandeessa jechuudha. You're welcome jechuu ni dandeessa garuu akkatti irra bareedaa ta'a jechuudha. Okay? So ammaan tana gaafilee reefuun tanaa san al tokko irra deebinee haa waliin dhaggeeffannu. Hello, what is your name? Hello, what is your name? My name is Hatik. Where are you from? Where are you from? I'm from Ethiopia. Why do you want to work as guard?
Why do you want to work as guard? I like to protect people and property. I'm strong and responsible. I like to protect people and property. I'm strong and responsible. Do you have any experience in security work? Do you have any experience in security work? Yes, I worked before as a guard in a company. What do you do if you see something suspicious? What do you do if you see something suspicious? I stay calm and report it to my supervisor or manager. Can you work at night? Can you work at night? Yes, I can work day or night. What will you do if someone tries to enter without permission? What will you do if someone tries to enter without permission? I stop the person politely and ask for ID or permission. Why should we hire you? Why should we hire you? Because I'm honest, careful, and I take my job seriously. Thank you, Hardik. Thank you, Hardik. Thank you very much. So, gaafileen kana turte xumuramee jira jechuudha. Isin immoo kana booda isin viidiyoo kana akka fakkeenyatti fayyadamuudhaan gaafilee kanneenii fi tarii gaafileen biraatis jiraachuudha malti. So, gaafilee kanneen beektan taanaan deebisaalee isaatis akkasumatti deebisuu dandeessan taanaan hojii eegduudhaa yookiin immoo hojii humnaa, okay? Konfeetan seentanii, okay? Intervii kana godhuu dandeessu jechuudha. Guyyaa muraasa booda immoo hojiidhaaf akka isinii bilbilamu abdiin qaba. So, now you know how to answer job interview question for guard or labor job, okay? Kana booda gaafii hojii eegduudhaa yookiin akkasuma hojii humnaa kan fedhayyuu, okay? Seentanii gaafatamtanii deebisuu, okay? Akka dandeessan abdiin qaba, okay? Practice this question and answer every day and you will become more confident. Isi wanni gootan maali? Gaafilee kanneen guyyaa guyyaadhaan shaakalaadha, okay? Kophaa keessa yeroo teessan waliin shaakalaadha yookiin immoo mataa keessanii hojii shaakalaadha. So akkasitti ifitti amantummaa yookiin immoo konfidensiin isiniif dhufa jechuudha. Yeroo gaafii san seentan hin baaragdanii, okay? Relax jettanii gaafii isin gaafatan qofa deebisuudha jechuudha. So if you like this video, please like, share and subscribe. Videoon kun yoo isinitti tole like godhaadhaa, namoota biraatiifis akkasuma share godhaadhaa fi chaanala kanaaf immoo haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Thank you for watching and see you in the next lesson. Xumuramee jira barumsi keenya. Viidiyoo itti aantuun hamma deebinee wal agarrutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a nice time. Bye bye for now.